Harka fuunee daawwattoota keenya nageenyi keenya bakka jirtanitti sinaa dhaqqabu jennaa kun oduu ijoo torbanitti egaa torbaniin oduu ijoo ta'ee gurraa fi ija daawwattoota keenyaan kan geenye torban kana keessa jechuudha cuunfinee keessaa filannee kan isiniif dhiyeessinudha ta'a. Oduu ijoo torbanii keenya har'aa immoo kan isin biraan ga'uuf jirru Anbaayiluu Naccoo fi Waayilli Kiyya Geetuu Alamaayyoo na waliin jira. Isinis egaa oduu ijoo torbanii xumuraa keenyaatti waliin tura. Isiniin jecha gama ogummaa kaameeraatiin immoo akkasumas oduu ijoo torbanii kana gulaalee kan isin biraan ga'uuf jiru immoo Habtaamoo Barraati irra deebinee ammas nu waliin turaa jenna. Geetu baga nagaan dhufte. Baay'iluu baga nagaan dhufte. Tolemee oduu ijoo torbanii keessaa game kan torban kana keessaa saamaa ture akkasumas dudubbatamaa ture. ONN dabalatee sabaa himaaleen addunyaa adda addaa kan gabaasaa turan keessaa walitti cuunfanneetu dhagaa kan daawwattoota keenya biraan geenyu mi'aan nan jalqabaa saboodaati itti fufta. Torban kana keessa akkuma beekamu miidiyaalee adda addaa irratti kan dhagahamaa ture sagalee mormii dhageessifannaati. Innis hakiimonni yookaan ammoo ogeessonni fayyaa daballii mindaa qaala'insa jireenyaa wal qabatee hojii dhaabuuf akka jiran amma har'a guyyaa yoon dogoggoruu baadhee guyyoota lama tu akka hafuudha. Guyyoonni lama booda hojii dhaabuuf jiru gaaffiin keenya nuun deebi'u taanaani hojii dhaabuuf jirra jechuudhaan sagalee mormii adda addaa bakkoota adda addaatti dhageessaatii jiru. Keessumaa magaalaa Finfinnee keessattis hospitaala Paawuloos, Phexros, hospitaalota gurguddoo jedhaman akka biyyaatti akkasumas buufataalee fayyaa adda addaa keessa ogeessonni fayyaa hojjetan guutummaa biyya kanaa naannoo Amaaraa keessattis Oromiyaa naannoo Sidaamaa keessatti naannoo kibba lixa Itoophiyaa giddu galeessa Itoophiyaa keessatti mormiin kun daran jabaateeti jira. Inni guddaan kaffaltiin isaan yookaan miindaan isaanii fi kaffalamu xiqqaa gadi ta'uudhaan akkasumas immoo jiruuf jireenyi haalli ogeessonni fayyaa keessa jiraatan gaaffii keessa galuudhaan tajaajila fayyaa sadarkaa guddaatti hojjechaa jirru lubbuu namaa baraaraa jirru lubbuu keenyaaf yaaddoo keessa galleera jechuudhaan dhimma kana mootummaatiin akka sirreessuuf xalayaalee galchataniiru. Egaa xalayaa kana immoo waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaas dhimma kana mootummaan dhagahee yookaan immoo gurra isaas qabatee furmaatatti kennuu qaba kan jedhu yeroo baay'ee irra deddeebi'ee dubbateera. Haga ammaatti garuu mootummaan ifatti mormii yookaan yaada ogeessonni fayyaa biyyattii kanaa dhageessisaa jiran irratti deebii ifate sabaa himaa yookaan miidiyaaleef waan ibsa hin jiru. Tarii kun immoo deemee geetu dubbii dhaluu danda'a. Yaadattee yoo taate gara Sudaan keessatti waggootan afran dura jechuudha dhimma daabboo wal qabatee qaala'insa daabboo wal qabatee gaagaamni guddaa dabalateera. Asollaa keenya Keeniyaa keessattis sababuma kanaan lubbuu namaa hedduu badeera. Qaala'insi jireenyaa hagam akka nama miidhu biyyoota ollaa irratti illee baratuu qaba. Kun ammoo deemee amma kan si dhibu hojjettoota fayyaa biyya kana keessa jiran qofa miti. Wanta amma kakka'aa jiru barsiisonni illee poolisoonni illee raayyaa ittisa biyyaa keessa warreen hojjetan akkasumas hojjettoonni paabliik sarviis yookaan immoo hojjettoonni dhimma hawaasummaa irra hojjetan. Isaan kun illee daballii mindaa wal qabatee gumgummiin adda addaa yerootti sabaa himaalee miidiyaa irratti ka'aa jirutu jira. Kun immoo deemee mootummaa irrattis dubbii jabaa fideera jechuun nama dandeessisaa. Mootummaan garuu kanarratti furmaata waaraa kennuu akka qabudha yaadolleen adda addaa kan kaafamaa turanii. Kanaaf guyyoota jedhame kana keessatti gaaffii nuti gaafanne nuun deebi'u taanaan hojii dhaabuuf dirqamna jechuudhaan ogeessonni fayyaa himaati turaniiru. Sabaa himaalee miidiyaa irrattis nuti illee daawwattoota keenya biraan geenyerra. Egaa waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaa kun mootummaan gaaffii hojjettoonni fayyaa amma kaasaa jiran kanaaf deebii hatattamaa laachuu akka qabudha kan inni kaase. Egaa gaaffii keenya dhageettii haa argatu jechuun ammoo ogaa sagalee barreeffamaan komii isaanii dhageessaatti turaniiru. Keessumaa Oromiyaa kunsii kaasee Finfinnee, Diillaa, Hawaasaa, Gondar keessatti yeroo ammuma istuudiyoo kana seenne keessatti illee mormiin adda addaa ka'aati tureera. Egaa kun oduu ijoo ta'ee fuula miidiyaalee hawaasaa adda addaa irratti akkasumas immoo miidiyaaleen gurguddoos
gabaasaati ka turanidha. Kana gaa oduu ijoo torban. Akkuma jette waa'ee barsiisotaa kaasti kaleessa bakka adda addaatti wal ga'ii taa'uu jalqabaniiru barsiisonni. Warri ogeessota fayyaa immoo warri siyaasaa gidduu nu jalaa lixanii nu jalaatti jeeqaa jiru jedhaniillee himachuu jalqabaniiru. Akkaataa nuti itti jalqabneef akkaataa isaa itti keessa galanii nu jalaa balleessaa jiran gaarii miti jedhanii iddoo tokko tokkotti immoo namoonni yuuqaamsamuu jalqabaniiru ogeessonni fayyaa kun. Kanatu dhaga'amaa jira Baayilu. Egaa oduun kan na bira jiru kan itti aanu magaalaa Finfinneetti torban dhufu kaasee ittisni dhibee gifiraa kennamuuf akka jirudha kan dhaga'ame. Magaalaa Finfinneetti talaalliin ittisa dhibee gifiraa akka lakkoofsa giiziitti gaafa caamsaa 6 hanga 15tti geggeeffamuuf akka jirudha kan ibsame. Talaalliin daa'imman umurii baatii 9f kennamu kun haga waggaa 5 baatii 9tii haga waggaa 5tiif kan kennamudha. Magaalicha keessatti daa'imman 500 akka jiranidha kan biiroon fayyaa magaalichaa beeksise. Ogeeyyiin fayyaa 3,400 ol duulicha irratti kan hirmaatan ta'uu isaallee biiroon fayyaa kun beeksiseera. Itti dabaluunis duulichaan talaallii ittisa dhibee gifiraa dabalatee vaayitaaminoonni biroon illee daa'immaniif akka kennamanidha torban kana keessa kan biiroon fayyaa magaalaa Finfinnee baase. Akkuma jette egaa talaalliin dhibee gifiraa kun egaa gifirri deddeebi'ee kan mul'achaa jirudha. Ameerikaa mattuu torban kana keessa gifirri bade jedhamee lafarraa balleessineerra jechuudhaan kan dhaadataa turan hakiimonni yookaan doktoroonni Ameerikaa. Amma immoo namarratti mul'achuu isaayyuu torban kana keessa miidiyaaleen baasaati turaniiru. Oduu ijoo kan biraan bira jiru torban kana keessa waan haafame akkuma sila qaala'insa jireenyaan kan wal qabatu ammoo ammas mootummaa irratti gaaffii guddaa kan kaasuuf deemu. Gurgurtaa gatii boba'aa irratti mootummaan dabalii taasiseera. Egaa hanga qarshii 10 fi saantima 53 taatee biyya kanaa keessatti ta'ee kan hin beekne 8% ol dabaluudhaan amma boba'aan beenziinii leetirri tokko qarshii 122 fi saantima 53tti akka gurguramu torban kana keessa kan dhaga'ame. Sadaasa caamsaa 9 bara 2025 irraa eegalee egaa gatiin boba'aa yookaan gatiin oomishaalee boba'aa garmalee dabaluudhaan 7.9 dabalee ture. Yeroo sana naannoo qarshii 116tti. Amma garuu irra jireessa sadarkaa guddaa jedhamuun parsantii 8 qarshii 10 irratti dabaluudhaan amma gatiin boba'aa beenzina leetira tokko qarshii 122 ta'uudha kan dhageenye. Itti aansuudhaan kanaan dura gaaziinis boba'aan adii yookaan gaazni adii kan xiyyaaraafis oolus akkasuma dhibbeentaan dabalaniiru. Egaa kun haala qaala'insa jireenyaa biyya kana keessatti hammaataa dhufee wal qabatee gulaalamu namni geejiba fayyadamuu dhiisamoo akkam ta'a laata kan jedhu fa'a gaaffii namatti kaaseera geetu. Kun ammoo ammas tarii mootummaan kanarratti ilaalcha maalii akka qabudha. Yeroo baay'ee namoonni baay'ees kan babarreessaa jiranii kan dudubbataa jiranii haa ta'uti waan biyya kana keessatti adeemamaa jiru garmalee akkaan ol ka'aa akka dhufee fi jiruuf jireenyi lammiilee biyya kanaa gaaffii keessa galuudha kan hubatame jechuudha. Kanaaf kan durii caalaan mallee boba'aan dabaluun immoo waan biraa nama yaachisaa jechuudha. Ammumayyuu hiriirri namoota minibaasii warreedhaan amma sochiyyuu dhaabaa jiru baay'inaan hiriirri baay'ee fagoo ta'aa jira. Ammoo beenzinas boba'aas akka barbaadde gatiin illee akkas dabalee boba'aa akka barbaadde argachuu hin dandeessu. Maaliif namoonni dhoksaadhaan boba'aa gurguratu yeroo baay'ee mootummaan to'annoo jala yeroo oolchuun nageenya. Boba'aa leetira tokko akka qarshii 300tti akka dirqamanii bitantu taasifamaa jira. Gatiinis dabalee dhiyeessiin boba'aa ammoo irrachuun isaa ammoo gaaffii namatti kaasaa geetu. Egaa oduun itti aantu kan na bira jirtu poolisiin magaalaa Finfinnee konkolaachistoota gargaaraa malee oofan adabuufan jira jechuun torban kana keessa dhaadateera. Poolisiin magaalaa Finfinnee konkolaachistoonni gargaaraa malee yeroo oofan ofii isaaniitiin qarshii kan funaanan baay'inaan illee argama akka kana. Namoota kana godhan kun yakka guddaadha waan ta'eef imaltootaaf illee eegumsa waan hin gooneef adabuuf hin jira jechuudhaan torban kana keessa baaseera. Kanaaf keessumaatii jedhee minibaasii warra minibaasii maqaa dha'eeti kan inni jedhee qorataan komishinachatti qorataan balaa tiraafikaa fi yakka ajjechaan inspektar Tamasgeen Dassaalentu kan isin adabsiisuuf deema jechuudhaan kan inni torban kana keessa dhaga'ame Baayilu. Egaa dhimma konkolaataa wal qabatee egaa biiroon geejiba yookaan immoo
ministeerri geejjibaa fi loojistikiis waan haaraati baaseera torban kana keessa. Kana booda konkolaattonni biyya kana keessatti karaa seeraan galmaa'anii jiran haaraa dabalate jechuudha. Lakkoofsa gabatee yookaan afaan Amaaraan taargaa isa jedhan kana jijjiiruuf akka deemanidha. Lakkoofsa gabateen kun immoo siiriyaal nambarii qaba yookaan immoo iccitii dhoksaan kan hojjetamedha jedhanii. Lammataa immoo taargaa sanarratti yookaan immoo lakkoofsa gabatee sanarratti barreeffama afaan Amaarinyaatiin ET fi afaan Ingiliffaan ET jedhuu fi kaartaa Itoophiyaa ammaa kana kan irratti of keessaa qabaatu jechuudhaan baaseera ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa. Egaa dhimma kanaa wal qabatee dubbichi Itoophiyaa kaleessa sana barbaachuuttidha kan jedhan immoo yaada namoota hedduuti. Namoonni hedduus immoo miidiyaalee hawaasaa irratti qoodaa jiru. Naannoleen hin hafa jechuudha. Kan naannoo Amaaraa, kan naannoo Tigraay, kan naannoo Sidaamaa, kan Oromiyaa jechuun hin hafa. Amma kana booda ET yookaan afaan Amaariffaatiin ET jedhamee isa barreeffamu qofa ta'uu akka qabudha kan inni kaase. Egaa kun ammoo rakkoo fiduu malinna laata jedha. Garuu sababni kana godheefidha ministeerri geejjibaa fi loojistikii Itoophiyaa geetu hanna ilaalcha dogoggoraa fi akkasumas hojimaata manichaa keessatti ifaa fi bilisa ta'een diriirfamuuf teknooloojii biyya kanaas teknooloojii biyya kanaa sadarkaa itti aanutti ol ceesisuu fi akkasumas immoo akkaataa waliigaltee yookaan beekamtii idil addunyaa wal simatuun akka hojjetamudha kan inni ministeerichi kan inni kaase geetu. Mee kan biraa kan na cinaa jiru godina Jimmaatti torban kana keessa lafti sigigeera lubbuun namaas badeera jechuun dandeenya. Innis godina Jimmaa aanaa Shabee Somboo godina ganda Mirgaanoo Basoo jedhamutti rooba cimaa yandoo roobeen torban darbe keessadha. Lafti sigigaatee lubbuun namoota lamaa badeera yookaan du'aniiru namoonni lama jechuudha. Qabeenya irrattis miidhaa gaheeti jira. Rooba fi bubbee cimaa wal makateen egaa halkanidha bakka namni rafuttidha. Lafti sigigee lubbuun namaa torban darbe kana keessa godina Jimmaa keessatti lubbuun namaa lama ba'ee akkasumas qabeenya irratti immoo miidhaan qaqqabeera. Egaa oduu wal fakkaatuun godina Harargee Lixaa keessatti onkoloolessa gaafa 8 bara 2024 guraandhala barana darbe keessatti Gujii aanaa Sabbaa Borootti bakka addoo albuunni bahutti albuunni lafti sigigaatee namoonni 8 du'uu namoota 2 irratti ammoo miidhaan qaqqabuu inni yaadatama. Adoolessa 2024 keessa immoo kibba Itoophiyaa godina Goofaa aanaa Gazzee Goofaatti balaa sigiga lafaa qaqqabeen namoonni 256 du'uu fi akkasumas qabeenya irratti miidhaan qaqqabuun kan yaadatamu ture gaariitu. Dhimma balaa wal qabatu Oromiyaatti baatiiwwan 9 yookaan ji'a 9 darban kana keessa namoonni 43 ta'an balaa tiraafikaatiin du'aniiru yookaan du'uu isaaniiti kan mootummaan baase. Oromiyaa keessatti baatiiwwan 9 darban keessatti sababa balaa tiraafikaatiin namoonni 43 yoo du'an 121 ammoo miidhaa cimaan irra yeroo ga'u 684 ammoo miidhaa salphaan ga'u hoogganaan nageenyaa fi to'annoo tiraafikaa naannichaa Komaandar Balaachoo Tikee ibsaniiru. Qorannoo dhiyeenya kana taasifameen akka agarsiisutti balaan tiraafikaa keessaa 81 dogoggora konkolaachisaan yoo ta'u 7 ammoo dogoggora warra lafa deemootiin akka ta'edha kan eerame. Oromiyaatti balaa tiraafikaa baay'inaan mudatu 2100 adda baafamaniiru bakka itti baafamu. Mallattoowwan adda addaas kaa'amuu konkolaachistootaa fi warra lafoo deemtootaaf illee hubannoo yookaan barnootni akka kennamu jechuudhaan Komaandar Balaachoo Tikee ibsaniiru baay'ee torban kana keessa. Akkasumas baay'inni balaa tiraafikaa ji'oota 9 darban jalqaba bara 2017 bara darbe waliin wal bira qabamee yeroo ilaalamu hirrachaa jiraachuu isaati kan isaan ibsan Komaandar Tikeen. Tolega godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaatti torban kana keessa hidhattoonni faannoo Amaaraati jechuudhaan of waaman namoota konkolaataatiin osoo deemanii namoota 10 konkolaataa keessaa butanii deemanii ukkaamsaniiru. Torban kana keessa
godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaatti kan inni ta'e kun gaa torban darbe keessa jechuudha. Gaafa caamsaa 4 bara 2025dha. Hidhattoonni naannoo Amaaraa qawwee qabatanii bosona keessatti socho'an faannoo jechuun warreen of waaman konkolaataa geejjiba uummataa gara Finfinneetti imalaa ture keessaa karaatti dhaabsisuun namoota 10 fuudhanii ukkaamsanii deemanii bakka isaan geessan hin dhagaamne. Egaa waan kun irra deddeebiin lixa Oromiyaatti yeroo mudatutu dhagahama. Humnoonni finxaaleyyii Amaaraa faannoo jechuun of waaman kunneen namoota nagaa ajjeesuu, mana irratti gubuu, qabeenya saamuu akkasumas nama fuudhanii qarshii gaafachuu fi ajjeechaa adda addaa uummata nagaa irratti raawwachuudhaan waan beekamanidha. Keessumaa bakka amma dhahame kana godina Wallagga Bahaa Giddaa Ayyaanaatti irra deddeebiin gochoonni akkasii kun qaamolee hidhatanii maqaa Amaaraa jechuun of waaman kanaatiin yeroo irra deddeebiin raawwatama. Kana irratti mootummaanis tarkaanfii jabaa guunni fudhatiin agarree maaliif irra deddeebi'amee yeroo itti raawwatamu agarsiisa. Namoonni butaman kun dargaggoota ta'uudhaan kan dhagahame. Humnoonni kun kanaan dura qarshii fiddan malee jedhanii namoota butanii godinuma kana keessa jechuudha butanii qarshii erga fudhatanii boodallee namoota ukkaamsan sana ajjechaa gara jabinaa irratti raawwachuutiin warreen beekamanidha. Daandiin sun immoo daandii guddaa karaa guddaadha bosonaan kan wal keessa galedha. Bosonni naannoo sanatti ni jira. Bosonni guddaan garuu xiyyeeffannoo fi eeggannoon guddaan bakka itti laatamu ture. Garuu mootummaas ta'e qaamoleen yookaan caasaan gandaa aanaa naannichaas eeggannoo waan taasisirraa dhabuudhaan namoonni 10 butamanii amma eessa akka jiran illee hin beeknu jechuudhaan maatiin natti maniiru ka jedhe Addis Istaandardidha torban kana keessa geettu. Egaa amma gara biyya keessaatiif ba'een jiranii murtoon Sudaan waan yaaddessu miti jetti Abu Dhaabiin manni maree waraana Sudaan dilbata darbe biyyi isaanii hariiroo gamtaa mireetota arbaa wajjin qabdu adda kutuu ishee beeksistee turte. Manni marichaa kan Jeneraal Abdul Fattah Burhaaniin durfamu akka sababaatti kan kaa'ate haleellaa humni addaa Sudaan magaalaa Poort Sudaan jechuun bakka Abdul Fattah Burhaan jiraatan sana fudhatee duuba harka kan qabdu Abu Dhaabiidha jechuudhaan kan isaan dubbatanii. Humni addaa Sudaan kan Jeneraal Mahammad Dagaalootiin durfamu Kaartum keessaa erga mo'amee ba'eetii xiyyaaronni nammaleeyyiitiin haleelamuu kan dhagahame. Teessoo Abdul Fattah Burhaan kan taate Poort Sudaan haleelamaati kan isheen turte. Kan hundaa kan gochaa jirtu gamtaa mireetota arabaati jechuun immoo hariiroo qabdu addaan kutuu ishee torban kana keessa dippiloomaatota ishee illee Abu Dhaabii keessa ari'uu dippiloomaatota Abu Dhaabii illee ari'uudha kan beeksifame torban kana keessa. Abu Dhaabiin kana irratti deebii yoggaa kennitu murtoo tarkaanfii manni maree waraanaa fudhate sun waan agas marana yaaddessu miti. Kanaaf inni dhimma ittiin qabuudha yoo murteeffattes murteessuu baattes. Tolaan egaa oduma biyya keessaan ittiin fafageetu lafti naannoo Tigraay dhibbeentaan 40 nu jala hin jiru jedha bulchiinsi naannichaa torban kana keessa dhagaa kan inni ibse. Pirezidaantiin bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaan daangaan naannichaa harki 40 ol na jalatti bulaa hin jiru. Ammayyuu lafti naannichaa dhibbeentaa 40 ta'u kuni humnoota alagaatiinidha kan inni qabamee jiru. Uummanni waggaa 4 dura qeerraa buqqa'ee osoo hin deebi'in rakkoo keessa jiraachuu isaa naa beekaa jechuudhaan egaa torban kana keessa kaasaniiru. Egaa Leetanaal Jeneraal Taaddasaa Warradaan kan isaan dubbatan kana Itoophiyaatti ambaasaaddara Jaarmanii kataan Maqalee deemanii torbanuma kana keessa wayita waliin marii gaggeessanittidha. Haala naannicha keessa jiru ambaasaaddara Joonsii Haneefitiif yeroo ibsanidha. Waliigalteen Piriitooriyaatti daangaan Tigraay humnoota alaatiin qabamee akka hin gadhiifamne yookaan immoo humnoonni alagaa ammallee lafaa fi qabeenya Tigraay qabatanii akka jiranidha kan inni kaase. Amma federaal wajjin taanee warra qeerraa buqqaan deebisuu fi lafa humnaan qabame gadhiisisuuf hojjechuu qabna. Garuuti humnoonni kun ammallee lafaa fi warra qeerraa buqqaan deebisisaa hin jiranii. Kanaaf dhibbeentaa 40 ol kan ta'u humna alagaatiin irratti qabamee akka jirudha
kan isaan kaasanii. Bu'uuruma kanaan torbanuma kana keessa wanti ijoo dubbii ta'aa ture dhimmuma Tigraay wal qabate jechuudha. Beekamtii kootiin alaa hariiroo qaamolee alaa waliin godhamu hundumayyuu nan morma yookaan immoo dhorkaadha jechuun bulchiinsi yeroo Tigraay torban kana keessa beekseera. Egaa bulchiinsi yeroo Tigraay beekamtii kootiin alaa qunnamtiin qaamolee alaa kamiinuu taasisuun sirrii miti jedheera. Egaa sosochiin akkasii yoo jiraate immoo tarkaanfii jabaa tarkaanfii seeraa fudhachuuf deemaa jedha. Odeessi ifan ta'in malee miidiyaalee hawaasaa irratti kan irra deddeebiin kaa'amu humnoonni Tigraay kanneen keessumaa paartiin naannichatti beekamu olaantummaa qabu TPLF humnoota adda addaa waliin dhoksaadhaan hariiroo qaamolee alaa waliin akka qabanidha kan miidiyaaleen hawaasaa odeessan. Garuu nuti qabatamaatti waan dhageenya hin qabnu. Qabatamaatti sasbaanii sabaa maaliif waan himan hin qabu. Garuu irra jireessa miidiyaaleen sabaa maalii tokko tokko irratti waan deddeebi'ee hamatamu humnoota hidhatanii naannoo Amaaraa keessa socho'an humna faannoo fi akkasumas biyya Eertiraa waliin yookaan Shaabiyaa faana hariiroo wayii akka tolfataa jirantu dhagahamaa jira. Inumaayyuu as seenanii naannoo Tigraay keessa seenanii waliin dubbii taasisaa akka turanidha kan dhagahamaa jiru. Daawwattoota keenya kun dhugummaansaa hin mirkanoofne garuu jechuun hin mirkanoofne jechuun wanti isaan ofii isaanii adda baanii ibsatanii jiru. Garuu sabaa himaalee adda addaa irratti immoo dubbiin hamiin akkasii jira. Garuu bulchiinsi yeroo naannoo Tigraayis immoo waa malee kana hin baasu laata akka jedhu immoo namoonni shakkii qaban jiru. Shakkii isaanii kana wal qabateetu gaa beekamtii kootiin alaa qaamolee alaa faana namni kamiyyuu yookaan dhaabni kamiyyuu hariiroo tolfachuu hin danda'u jedhameera bulchiinsi yeroo Tigraay. Akkasumas mootummaa federaalaa yoo haa ta'u qaamota kaaniyyuu faana dubbii gidduu isaanii yookaan immoo dhibdee gidduu keenya jiru karaa nagaadhaan furachuuf qophiidha. Garuutii kaayyoof akeekni isaa waan hin beekamne tokko. Akkasumas immoo sirna bulchiinsa yeroo naannichaa kan rakkoo keessa buusu sosochiin akkasii jiraannaan obsa hin qabnu. Kanaaf obsa qabaadhaa dhaabbachuu qabdu tarkaanfii isinirratti fudhachuuf deema jechuun bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay immoo torbanuma kana keessa beeksiseera. Mootummaan Taanzaaniyaa biyyattii keessatti doolaarri Ameerikaa dabalatee qarshiiwwan biyyoota alaa akka tajaajila hin kennine dhorkeera torban dabarsine kana keessa. Pirezidaantiin Taanzaaniyaa Saamiyaa Suuluu biyya isaanii keessatti jijjiirraan maallaqa biyyoota alaa kamuu doolaara Ameerikaa dabalate kaanis biyyattii keessatti akka uummatni hin tajaajilamneef lammiilee biyyattiif bittaaf gurgurtaaf kan kamuu yoo ta'u fedhaan shilingii Taanzaaniyaan akka wal jijjiiran yookaan walirraa bitanii gurguran baankii biyyoolessaatti qajeelfama kennaniiru torban dabarsine kana keessa. Akka sababaatti kan ka'an ammoo qaala'insa jireenyaa lammiilee biyyattii mudateef furmaata ni ta'a jedhameeti akka shilingiin biyya sana akka fayyadamaniif kan godhame. Ministeerri dhimma alaa biyyattii Mohammad Taabiit Komboo ibsa sabaa himaaleef kennaniin lammiilee biyyattii hundi oomishaalee qaban yookaan bittaaf gurgurtaa raawwachuu yoo fedhan shilingii Taanzaaniyaa qofa akka fayyadaman yaadachiisaniiru. Hooggantoonni Afrikaa tokko tokko dhimma kana irratti dhiibbaa biyyootni dhiyaa isaan irratti taasisaa jiran diduudhaan gargaarsa qaama kamuullee hin barbaannu jechuudhaan ofii isaaniitiin murtoo mataa ofii fudhachaa akka jirantu dhaga'ama torban kana keessa. Kan biraan imbaasiin Itoophiyaa fi konsilaawwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa keessa jiranii lammiilee Itoophiyaa mirgaa fi nageenya isaanii kabachiisaa hin jiran kan jedhu tokko qorannoon torban kana keessa ba'eera. Egaa lammiileen hojiif biyya alaatti bobba'an reebichaa fi doorsiisni hamaan isaan irra gahaa jiraachuu akkasumas immoo imbaasiiwwanii fi konsilaawwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiran lammiilee kanaaf nageenya isaaniif wabii ta'aa hin jiran jechuudhaan torban kana keessa hangaa mootummaa tokko himaniiru. Ministeerri hojii fi ogummaa dhimma bobbiin biyya alaa malaamaltummaa fi hojmaata badaadhaaf saaxilamummaa inni qabu ka jedhu irratti torban kana keessa Komishinii Naamusaa fi Farra Malaamaltummaa Federaalaa waliin marii taasiseera. Egaa marii sana irratti Daayirekteerri ittisa malaamaltummaa fi hatattamaa adde Simmanyi Qaxilaa gochaalee malaamaltummaa hojii biyya alaa keessatti mul'atan irratti qorannoo dhiyeessaniiru. Qorannoo isaanii yookaan qorannoo isaan dhiyeessan irratti waan argatan irraa
lammiileen biyya kanaa gara biyya alaaf hojiif deeman qarshii 35,000 hanga 70 akka kaffalan gaafatamaa akka jiran akkasumas immoo kaffaltii xiyyaaraallee otoo kaffaluun isaan irra hin jiraanne akka kaffalan dirqisiifamaa akka jiran akkasumas imbaasii fi konsilaawwan Itoophiyaa biyyoota adda addaa jiranii miidhaa lammiilee biyyattii irra gahuu fi mirgaa fi nageenya isaaniif wabii ta'uu dhabuudhaan lammiileen mirgi isaanii hiraarfamaa yookaan immoo mirgi isaanii gaaffii keessa galaa jira jechuudhaan adda Simmanyi Qaxxalaa torban kana keessa himaniiru. Inni kan biraan gaagee tokkumatti jette egaa dhimma torban kana keessa oduu ijoo jajjaboodha jennee kan daawwattoota keenya biraan geenye keessa duraan Paappaasii Kaatolikii Roomaan kan turan dhiyeenya kana ka buqatan Pope Francis erga isaan buqatanii booda eenyu bakka isaanii haa bu'an jedhu irratti dureewwan amantichaa kaardinaalota paappaasotaa fi hooggantoonni mana amantichaa mana cufatanii walgahii adda addaa gaggeessaa turanii filannoo adda addaa gaggeessaa turanii torban kana keessa kan dhagahame lammii biyya Ameerikaa kan ta'e Robert Provost ka jedhamu Paappaasii haaraa mana amantaa Kaatolika addunyaatti ta'eera. Egaa torban kana keessadha kan inni filame. Manni amantaa Kaatolikoo kun mana cufatanii miidiyaaleen yookaan immoo sabaa himaaleen adda addaa hin galle dhoksaattidha kan isaan mari'achaa turanii akkaataa seeraa fi heera manni amantichaa ajajuunidha kan isaan kana filatanii. Robert Prevostiin nama Ameerikaati. Manguddoo ganna 69ti maqaan Roberto Provost kun irraa bu'uudhaan amma maqaa Paappaasii Pope Leo 14ffaa jedhamuudhaanidha kan isaan filatamanii. Egaa erga filatamaniis Room keessattidha kan isaan filatamanii mana amantaa Vatikaan keessa jiru addabaabayii qulqulluu Phexros jedhamu irratti as ba'uudhaan ergaa dabarsaniiru. Pope Leon kuni galatoomaa jedhaniiru warra isaan filatanii nan egaa Pope Leon kuni Laatiin Ameerikaa keessatti nama sadarkaa adda addaa irratti hojii mana amantichaa hojjechaa turan ergama yookaan mishiinarii ta'anillee nama tajaajilaa turanidha. Egaa barana Paappaasii 14ffaa Ameerikaatiif torban kana keessa kafilame Pope Leon egaa hojii isaaniitti fufaniiru jechuun bakka Pope Francis qabataniiru kun oduu torbaniiti ture. Inni biraan dureessi addunyaa kanaa yeroo ammaa akka Bloomberg baasetti sadarkaa 5ffaa irra jiru Bill Gates abbaan qabeenyaa Microsoft jechuudha. Qabeenya koo keessaa 99 kan ta'u warra harka qalleeyyiif kennuuf murteesseera jechuudhaan torban kana keessa ajab nama jechisiiseera. Dureessi Ameerikaa kuni waan hin qaburra 99 yaadame. 99 hundumasaa namoota hin qabneef yookaan nama hin qabne jedhameef waggaa 20 keessatti kennuuf waadaa seenaniiru. Bill Gates arjooma kana karaa faawundeeshinii isaati kan inni raawwatuuf jiru. Faawundeeshiniin Bill Gates jedhamu addunyaa irratti amma beekamu kunis hojii dhaabuuf deema. Yoomi bara 2045tti guutummaatti hojii dhaabuuf akka jirudha. Egaa manguddoon ganna 69 Bill Gates kuni yeroo baay'ee nama gargaarsaan kalaqaan innoveeshinii irratti hirmaatan keessumaa sooftiweerii irratti warreen hirmaatan guutuu addunyaa irra deddeemee deeggarsa adda addaati nama gaggeessudha. Nama lammii Ameerikaati namni kuni. Haa ta'uti ani sooressadha jedhamee du'uu hin fedhu. Maaliif gaafan du'ee namoonni waa'ee koo baay'inaan ni haasu ani immoo hin barbaadu kana. Jiraadhee warra kaanii ooluuf fedha fedhiin koo jechuudhaan Bill Gates qabeenya qabu keessaa 99 ka ta'u warra hiyyeessota yookaan harka qalleeyyiif kennuuf waggaa 20 kana keessatti waadaa seeneera kun egaa asis deddeebi'uu danda'u hin beekamu harka qalleeyyoonni namoonni hedduu jira egaa kana fakkaata daawwattoota keenya kan xumuraan inni bira jiru Raashiyaan waraana addunyaa lammaffaa injifannoo waraana addunyaa lammaffaa wal qabatee guyyaa injifannoo jechuudhaan caamsaa 9
injifannoo jechuudhaan 80ffaaf kabajatteeti jirti. Egaa hooggantoonni biyyoota adda addaa irratti argamanii kabaja sana irratti affeeramaniiru. Biyya Afrikaa keessaallee Burkina Fasoon fa'aa deemaniiru, Venezuelaan deemaniiru, Chaayinaan deemaniiru. Biyyoonni adda addaa jiru jedhaman faallaa warra dhiyaa jennuudhaan illee kan fakkaatu warri sun deemanii sagantaa sana irratti hirmaataniiru. Kan biraa kanatu na bira jira geetu oduun ka xumuraa sirrii. Oduu xumuraatu na bira jira naani. Oduun xumuraa na bira jirtu mootummaan Ameerikaa godaantota seeraan alaa eeyyama ofii isaaniitiin US keessaa ba'uuf yoo walii galan doolaara 1,000 kennaafi jechuun murteessee jira. Akka hooggantuun dhimma nageenyaa biyya keessaa Kirist Noel jedhanitti eeyyama ofiin biyya of baasuun karaa filatamaa nageenyi isaa eegamee fi baasii xiqqaa yoo qabaatu hidhamuurraas kan nama hambisudha jechuudhaan dubbatanii yaada kana namootni fudhatan guyyaa tokko karaa seeraa akka US'tti deebi'an haalli isaaniif mijachuu danda'u jira jedhan Trump. Pirezidaantichi amajjii darbee gara waajjiraatti erga deebi'anii godaansa seeraan alaa irratti tarkaanfii fudhachaa kan jiran yoo ta'u tarkaanfiiwwan gariin seeraan gaafatamaa isaa gochaa jiru jedha. Waajjirri dhimma biyya keessaa akkuma jedhanitti namni seera ala as jiru tokko kennaa jalqabaa fudhateeti. Tikkeettiin Chicaagoo irraa gara Hondurasitti geessu kennamuuf jira jechuudhaan kan isaan torban dabarsine kana keessa dubbatanii baay'ee. Egaa akkuma kaastee Donald Trump tarkaanfiiwwan adda addaa biyya keenya seef goona yookaan immoo biyya keenya ijaarra jechuudhaan dursa faayidaa biyya isaanii yookaan dantaa biyya isaanii eeguuf tarkaanfiiwwan adda addaa fudhachaa jiru. Taarifaa yookaan ashuuraa biyyoota adda addaa irratti humnaa ol kan ta'e hin beekne kaa'amaa akka jiru akka sadarkaa 3,000 wayiitti miniire ka Chaayinaa fa'a akkasumas dhimma waraanaa wal qabatee deeggarsa waraanaa kanaan dura biyyoota adda addaaf taasisan hambisaa jiru. Lammiileen karaa seeraan yookaan sanada hin qabne yookaan dookumentii gahaa seeraa kan hin qabne biyya sana keessa kan nam socho'u baasaa akka jiranidha. Tarkaanfiin isaan fudhatan kun ajaa'ib nama jechisiisa. Inni miilanaa immoo ofii isaaniiti kan sidifu doolaara 1,000 kennuuf waadaa kan galanii egaa namoonni achi jiran tarii kanatti fayyadamu moo dhiisuun kan biraati. Geetu oduu ijoo torbanii jennee daawwattoota keenya biraan geenye guutummaan isaa kana mee daawwattoota keenyaaf nagaanuudha. Hayyee egaa oduu keenya xumuraa kan torban kanaa walitti qabanneef inni jajjaboo jennu isin biraan geenye jira daawwattoota keenya. Torban immoo akkasuma oduu biyya keessaaf biyya alaa wantoota jajjaboodha jedhaman kan miidiyaalee gurguddaan tamsa'aa turan nus tamsaasaa turre isin biraan ga'uuf jirra. Kan har'aa kanumaan xumurree jirra baay'ee torban gaarii qabaadha nagaatti.